ni kenna Senegalee yoo nama rakkate gargaartanii isinillee borni fayyada maaliif namni addunyaa kanarratti hin rakkanne hin jiru namni fuula namaan dhaabbanne hin jiru jaalladhee fuuldura hin dhaabbanne hireetu na dhaabe isin fuuldura Senegalee kanaafuu waan qabdanu na bira dhaabbadha Oromoo hireen bakka hin taane nama bakka ati hin feene nama dhaabde Senegalee dalagachuu wallaaleetii miti'an harka qaba miila qaba aafiyaa qaba alhamdulillah garuu tummoo waan qabdanu na bira dhaabbadha giftaroota keessanitti sheer godhaatii na bira dhaabbadha ani Senegalee silaa har'a gizeen biyya galuu haati kiyya jiraatte isitti dhoomsa waa tokko fidadhee dhufne jedhee maaliif naqee balti rakkoo koo wajjin beela koo wajjin waa hunda wajjin naqee balti haati koo garuu ormi immoo yoo baatii takka na teessise baatii lammaffaa na teessisuu hin danda'u. Senegalee nama kun na bira dhaabbadha waan qabdanuun na gargaara. Siniin jedhee Senegalee waan qabdanuun na bira dhaabbadha. Na bira dhaabbadha. Yani nabra dhaabbadhaan isiniin jedhe ani rabbiif jecha na gargaartanii bar siniif illee ni fayyada jechuudha Senegalee kanaafuu Oromoo koo rakkootu as dura na dhaabe ati dubbadhu yani itti mi ummatatti wallahi na bira gacha malani dubbachuu barbaadan jiru ummata gootii galee na bira lakkee anta qoota godhan godini dubbadhuan miira keessa ngala waan ta'eef dubbadhu ما بلا قلت عن بطن جبا رواي هذه سيادة جاءت سي تونيني لو كان كذا لو كان ذاك رادي من وانته في رواي سيادة ده واي هذا كو سيادة ده كم نجى كم دي كم ماتو Waa dubbachuun namatti ulfaata faamilii ati dubbadhu ani maal akka dee dubbadhu gaasa na ulfaataa jira dhugaa dubbachuudhaaf warroonni jala kana jirtan harka keessa qabattanii jettanii yoo dandeettan warroonni bakka haadhaa beektan keessattuu warroonni bakka haadhaa beektan piliis meetii tana hedduullee itti qoosnee hedduullee ittiin kofallee hedduullee waa hedduu keessallee onna jettanii Guys, alaga hanu dhuftee sappoorti godhaa jirti. Yoo argitan nama mucayyoon tooppi waan irra jirtu tun jechuudha. Wannoodha nama kennaa miti Senegalee. Namni ormaatu imimmaan nama haga yeroo arge hagana qalbiin nama cabdee qalbiin nama sassattii jechuudha. Aniifis wallaa waliin dubbifnu fooloo walirraa hin qabnu. Hadha garuu guyyaan kuni guyyaa walitti akkananii miti yookaan ammoo guyyaa dhaabatanii wallaalanii miti ka jedhuun bakka kana dhufee dhaabadhe malee dhugaa rabbee aniifis yookaan garaa walii fixannee yookaan ammoo ahooytu walitti jenneeti miti Senegalee. Kanaaf yoo dandeessan waan rabbiin isinii laaffisee bira dhaabbadhaa puush godhaa yoo dandeettan jechuudha. Laayif goorii isii irratti jechuudha leencuma sadii tanatu hafee namni rabbi isinii laaffiseef yoo dandeettanii itti guuttaniifis bareeda. Firiidam galatoomii. Family sosocho'a nama dhumti addunyaan asitti illee kennuu dhabdanii dhugaa rabbi gassima kanarra deemtaniitiin osoo ababaa takkaan kennitan lamaan kennitan miira keessa galtanii waa puush gootan isin harka baati wallaahi asitti illee harka keessa qabattan asitti illee kennuu osoo biyyoon feene asii baatanii jennaan wallaahi wanni hadha rabbiin ni baafta jedhe numa sirraa baati wanni hadha rabbi ni baafta jedhe numa sirraa baati yoo asillee baatee jette jechuudha kanaaf rakkinnatu gaayis ija namaa afoo nama dhaaba ijji namaa tuni dhugaa rabbi gaara irra ulfaatti ija namaa gaara irra ulfaattu tana afoo dhaabataniiti yoo dandeettaniitiin jettan na gargaara waan qabdaniin abbaallee haadhallee naa ta'a jettee ittiin ija keessan afoo dhaabatte hedduu ulfaata jiran rabbiin ija namaa afoo isin hin dhaabin dhugaa rabbii beeku wallah maal akka dubbadhu warroonni akkaawuntii naa himii uummata waan danda'e
warroonni akkaawuntii nuu himaa dhaarattanii ani hin beeku ani yaada gara akkaawuntii sananii hin beeku. Warroon karaa akkaawuntiitiin gargaaruu barbaaddan yoo jiraattan yaada gara akkaawuntii sanii ani hin beekne garuu yaada isii hin beekne karaa akkaawuntiitiin gargaaramuu wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Irra caalaan keessan akkaawuntii jedhaa jirtan waan taateef jechuudha. Gara sitti illee gargaartan akka kiyyatti yaada bareedaadha yaada filatamaadha anaaf waan gaariidha jechuudha. Osoo guyyaatti hin qabin osoo hin beellamin ammasiin guyyama muraasa tafeef yoo guddate guyyaa 3-2 kana fakkaatan quballee hin qabu waan kanarraa karaa akkaawuntiitiin rabbisin laaffisee illee argitaniif bareeda. Garuu irra caalaa utuu asumaan gammachiiftanii ani warri waa keessaa qabdan jechuu barbaada dubbadhaa namni waan kana keessa beektan mubaarak. هيا الفادا جلتو مرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليين والله بلتين تيتون جرانا نياتين أولبه وري جرتي إشيتنا دابتن الفادا جلتو ما فيلس أملي وان قبضنين جنا دابداتي بتي مالو جنا إنما أرجارو نمو ما دوان تيبي وري هذا في أباك أبدنيس ربي عمري ساني خيس بركة سنيها خاوتي بلتي تيجي تنا حملة تها في حملة تجرا بليس حملة تجرا بليان أسو اسم قبضو أسو سبع رمو بالله أنا قبضو الركضو إنجين كم توان تيفي أبشر جداني ججبيسا ورسينس خجيب تدان أسونتين وري أكوان تدانس جرجارو جنديسنس كوك أبدنين أكبلتين تيجي تون جمّتشو رامبية تقلتي gammachuun illee gartee ibsattu rabbi gartee ishii bira haa dhaabbatu bira dhaabbadhaadhaan dhaamsa kooti hanga namaa dhiifamaaf wanii maayik isin irratti banatu guyyaa jalatooma dacha dachaan isin haaqin warri qalbii ishiidhaa tana gartee gammachiiftan kaleenca kennitan kagiiftii kennitan ulfaadhaa jalatu ammallee itti darbadhaa isinin yoo dandeessa warri mudiitadha mariyamaa galcha mariyumaan ol galcha warri dandeessa yoo warri dandeettan jechuudha ayyoon tun orma garuu dhuftee nu bira dhaabattee yoo dandeettan ol galchaanii galateeffadhaanii fatii haatis ol galchii galateeffadhuun mari'umaa olaa galtuuti yoo bakki hin geenne jalaa buunaati itti fuufaa. Nama dubbatee geeffate gabbuusii sultaan gara laafa namaa kan jedhu tokkollee karaa akkaawuntiitiin si gargaaruu barbaadallee ta'ee hin beeku. Jala kana dubbataadha yaada akkaawuntii irratti waan jettu ifa godhii namaa dubbadhu akkaawuntii jedhaa jiran waan ta'eef fatiyaa. Kasih jalan jadi buah nama olbafatu olbafat dari itu berapa anti jauh beli kena biwan